كهرة كما سنجد سيدي في أبو بكر محكماتي وان دبرسني في إن شاء الله أبو بكر بوني ساينا فوني بابا ورقة جيسيت ري سيدي كمسدسة تبيته كبي كلالتي ورقة سلالة ورقة تبيته كجيباتي كدوغامتي كن أصلي متجئ كنم نما شكسو تكو ورقة نسا وان أصلي تعرف تكو نما شكسيسا إن شاء الله أبو بكر مو يا لما سدكي سينو مبا سيد جلين مبا إنا فاتتي يا ورسكي يا سميلي سرتي دواينا قدادا دواين كيسنا فيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجتو تافي أردوتا سيد أورو أكم جرتاني فيا كبدني فيا كيسني ناجرتاني نجا ناجرات داملي الحمد لله رب العالمين نجا ناجرات سنجالت حرمو أصابراتين كبدي سند أديجرا أسامة سون ما إنه تواجدون كيسني نورو كهرة كما سنجد سيدي في أبو بكر محكمة دبرسني جرون محكماتي وان دبرسني في إن شاء الله أبو بكر بوني ساينا فوني بابا ومرقوبي وهندا في تأني تكش مورقا وقاو قفن نوافي في تأني أني كايسار أمتي جرا أكما سننجري كالي ورقا جيسي تري سيدي كمسدسة تبيته أقابي كلالتي ورقا سلالة ورقا تبيته كجيباتي كدوغامتي كن أصلي متجئ akkasitti isarratti kanaaf waan waraqaa kijibaa waan bitteef nama doorsistaa maal jedhanii akkasitti enumaa durumaanudha sababa kanaatiin cuma tursisanii kan isaa'u enumaa nama kaaseen jiru cumartii firdibeetii qabatee taa'ee jira jechuudha kan isaa inshaallah innillee in turti malee dubbiin isaa qulqullaa'aa deemti booda كنم نما شكسو تكو ورقة نسا وان أصلين تعرف تكو نما شكسيسا إن شاء الله أبو بكر مو يا لما سدكي سينو مبا إن شاء الله إني إنو مبا كنسان وان ماتف إنو ما بعيشودا كسيد تكونو سرت شكني جرا و أكمل إنو يتجسو جرا يشودا كسيد كوني سياتو مالي غرو وان هجي كبتة فرجبتين كبتة دافي وان أمني إن شاء الله كنيسان لي ربي كريا قدو يورسو في كبتة كينيا دوين قدا دوين كي سلم لين فيدي والله كسيد كوني سرتي نما يجلس جرا سرتي نما يجلس جرا نيادسو جرا لي كمالي نيادسو جرا كرو أورمون سرتي سان ربي غلني ساقو ربي كبجا سانه كنو akka sayid wallahi kana namni isa jaalata namni isaaf dhaabbata jedhee yaanne Oromoon amma argee sayid jaarsa kiyya fakkaratti nama dhaabbachuusaaf sirriitti argee Oromoo keenya na jiraadha sinin jedha Abubakar harreen ba'aa ture sa'aatiin nukkutte waqtiin waraqaa olii gadi deddeemaa waraqaan isaa oqaa maal goraachi qabeetti dabarsii guddaatti xiqqaatti maaliyyoo dabarsii akkas jedhanii sa'aatii nu jira kuchisanii akkaabiyyii waan akka firdibatti waqqaa'ee baasu kutee jechuudha sa'aatiin isaa ga'e sababa sa'aatiin har'aa Abubakar illee bulee jechuudha malee harreen ba'aa ture inshaallah booriftanii numa ba'a akkuma isinin jedhee sa'aatii sanii sababa sa'aatii sanii baasuu hin dandeenye jechuudha. Kan inni sayid musaddasa qabatee moo rakkoon qabu jechuudha sababa kanaatiin kanan dura nama ajjeesee asharaattiin kaane kanuma inni nama fuudhee dabarsisee deebee tokkoffaa immoo kan inni waraqaa asliin finneef sababa kanaatiin sirriitti itti jabaatan jechuudha kan isaa rabbi keenya godhee warra keenyaa sirriitti nama sodaachisti akka isaa maqaa dha'ee hin jiru jechuudha mirga illee fidaa kan naan jedheellee mirga isaallee ergadhaa kan naan jedheellee hin jiru. كيسال إن شاء الله ربي كيرا يقول جرا كيرو ما فقبلنا إن شاء الله أبو بكر مو أوبي كهالي أتجرو وهندا نسك وقوا وهندا نويما يجرا دبي مو أبو بكر كمتي ورقة كاتي تبيتي في الديرة وتة كمتي أدانا باستا سين أدانا باستي كمتي كسبوتي جي إنه أبو بكر سرتي آري جرا يجرا آرا كمالي آري جرا maaliif wattani ani siif dhaabbadhee kana wajjin duuna wajjin baanullee wajjin baana kan jedhee akkasitti dhaabbadhee ati waraqaa kana fiddeetii waraqaa sanini siin addaan na baastee laayash akkana godheetee aara sayid irra qaba jechuudha Abubakar
Kanaafuu hordoftoota keenya isallee inshallah inaariniin jennaanii waan arsuun qabu garuu yaa ta'u nama arsaanillee sababa kiyyaanillee hidhame maaliif akkana gootee jechuuf aaree haa ta'u garuu homaa miti waarullee gizeedhaaf haaraa malee aariin dabarti inshallah. Wallahi akkuma sharikaan illee guutuu garagartee sharikaan fi bakka inni dalaguu warra sharikaa fi warra Oromoo kabeessa wajjin jiru ka wajjin inni dhaabbatu Sayyidii fi Abubakariif wallahi hedduu na gammachiisanii jechuudha. Isaanii wallahi warra sharikaa maallaqa darasii maallaqa odoonaa fi fidanii dhufanii maallaqa saniifuu haruma baasnaa jennaan garuu maallaqa wayitullee nama gaafatee jiru. Kabaabu Bakar dhumdattee jirti ka Sayyidii wala maallaqa wala waasii wala waa takka maqaan dhufne jechuudha hordoftoota keenya. Ka isaaf ammallee du'aa nu godha du'aa keessan nu fayyada jechuudha. Du'aa godhaa fi sirriitti hordoftoota fi kabajamtoota keenya naa jiraadha. Du'aa keessanii sirriitti isaaf barbaachisa jechuudha. Ka du'aa caaltu hin jirtu. Kanaafuu Muhammad Shabalee Oro Show inni illee walii gadi deemee kanan ananan baasa akkana ta'a jedhee onnee keessaa bukuksee akkanatti boonuu akkanatti jechu kana akkasitti baasuuf deemna jechuudha. Akkasitti innillee amma aaree gubatee jira jechuudha. Akka malee irra jedhee jira. Aaruu feetu yaa gubatullee feetu mataan gidaaraa walitti yaada'u. Kanaafuu kan isaan hin cuqqinu amma ishee Abubakar immoo inshallah rabbii achi baasee isa immoo ka Sayyid baasu ta'a jechuudha. Hordoftoota keenya inshallah ilma baasaa waa hunda waan inni waan achi jiruu fi haala jiru waa hunda waan beekuuf na caala waa hunda fixatee dubartiirraa irra caala jechuudha. Waa hunda fixatee inshallah isallee ni baasa. Garuu xiqqoon na yaachisaa jiru akkuma siniimi ka Sayyid kana na yaachisee jira. Inshallah jallee nama baay'ee na fachitti. Yaa hordoftoota kiyya sinillee sirriitti du'aa naa godhaadha. Du'aan keessan na fayyaddi. Abubakar immoo baanaan dhibbatti Sayyid kiyya waan na baasu waan hin olleef sirriitti anillee ni abdadhaan hin baasaa jedhee nama hundaa nama Sayyididhaaf Abubakariif nama hundaaf dhaabbateef rabbii isaanii keerii haa godhuuf keerii isaanii haa yaaddu jechuudha. Riskii bal'oo keessaa isaan haa bulchu jechuudha. Karaa koomentiinis karaa waatsaappiinis karaa imootiinis dhuftanii na jajjabeessitanillee rabbiin nagaan isin haa baasu. Jaarsi kee rabbiin nagaan haa baasu kan naan jettanillee sirriitti galatoomaa isin jedha. Na jiraadha na ulfaadha isin jedha. Ulfina argadha isin jedha hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Innaa kanaafuu wallahi amma saadaan illee gammaddu inshallah jaarsishillee if booriif ta'anii sa'aatiin kutteeti saadaallee yaadinii ilma baa jechuudha jaarsi kee. Odoo har'a sa'aatiin kutuu baattee har'allee ilma baa ture sa'aatiitu waliin nu dabarsee har'a bulee jechuudha. Inshallah har'a bulee booriif ta'anii ilma baa jechuudha. Illee afifatiin yaadii si jedhee saada. Yaadni Shabalee Oro akkasumatti inni ka walii gadi deemee gijibaa deemullee gijibaan isaan ta'aniif. Kanumatti gijibaa deemee asee walii gadi ofii samii biiku bahee wardi kutee waan akka isaaf waan taatuuf hin jirtu. Waan isin godhee hin jiru jechuudha. Waa hunda du'aa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa fi Rabbi tokkichaaf naa ta'u jira jechuudha. Inshallah Abubakar baanaan akkuma Sayyid bahee jechuudhaan illee akkasumatti hin qabadha akkasumatti yaada jechuudha hordoftoota keenya waan akka yaadu. Isaan wallahi alhamdulillah bareedaa jiranii waan akka nama yaachisu hin jiru garuu yaa ta'u ilmaanii fi haadha warraatiin fi ijoollee isaanii takka addaan bahee waan hin beekneef xiqqoo isaaf yaadatti ta'a malee namni waan mana hidhaa keessa waan jiraatan fakkaatu. Kanaafuu yaa Shabalee Oro kanaafuu gammadii isaaf taatetti hojii hidhaa isaanii hidhaaf dhiiraaf qoricha kanaafuu waan akka yaadiin isaanii dha'ee isaan hiisisee jettee diinaaf kenniteefu yaadiin hin gammadiini isaan wallahi fuulaanis ta'u qaamaanis ta'u hundaanis uffataanis ta'u nyaataanis ta'u waan hundatti tolee jirti waqti tolee adii rakkoon qabu yaani macarasha akira isaanii numa bareeddi kee garuu akira kee waan akka ta'e rabbi na agarsiisu. Ani Shabalee Oro takka yaadiin siin jedha takka siin gammadii siin jedha. Waa takkaati gammaddullee hin jirtu. Kanaan amma gammachuu agarsiistaa malee keessi kee aaraa jechuudha. Keessi kee cilee ta'eera gubattee jechuudha. Gubattee aartee akkamitti odoo hin baasin nama biraa baasaa Abubakar jettee aaruu jirte jechuudha. Aartullee gubattullee
waan gootuun qabdu yaa shabalee yorsee adaba kee qabadhu taa'ee adaba qabadheen taa'u jennaan waan kee waan akka sirraa barbaannu jiru jechuudha. Oromoon miliyaana kan isaaf baasu kasee baasullee kan inni sharikaan illee isaaf dhaabbatu guutuudha jechuudha. Waan tokko namni bakkaatti jirtu namni si yaadatu hin jiru yaa shabalee Oroo. Kanaafuu waan akka baasaa isaaniif yaadii sammuu keetiif yaadii ofii yaadii malee isaaniif yaadii sin jedha. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya kaboriif ta'an waan jiru waan hunda sinima waan hunda quba sigana qabaadha jechuudha. Yaadina na jiraadha na ulfaadha. Du'aa na godha malli Sa'idiif sirritti du'aa na godha. Jaarsa kiyyaa fi wallahi kana naani kinoo torban guutuu deema inshallah afaan rabbiiti. Afaan keessanitti illee inuma baa wal bira teenya waan haasofnu rabbiin nu haa godhu isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.